seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 18 akka jedha. Yaaqoob ganama obbiroodhaan ka'ee dhagicha mataa isaa jala kaawwatee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe. Dhadhaa ejersaa isaa irratti dhangalaasee hin dibe. Lakkoofsa 22. Dhagaan inni ani utubaa seenaa godhee dhaabe kunis iddoo mana Waaqayyoo hin ta'a. Yaa Waaqayyo wanti atanaaf kennitu hundumaa keessaa 10 keessa tokko siif nan baasa jedheedha. Yaaqoob ganama obbiroodhaan ka'ee dhagicha mataa isaa jala kaawwatee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe. Dhadhaa ejersaa isaa irratti dhangalaasee hin dibe. Lakkoofsa 22. Dhagaan inni ani utubaa seenaa godhee dhaabe kunis iddoo mana Waaqayyoo hin ta'a. Yaa Waaqayyo wanti atanaaf kennitu hundumaa keessaa 10 keessa tokko siif nan baasa jedheedha. Mata dureen koodhaa dhaloota seenaa hojjetee darbu jedha. Dhaloota seenaa hojjetee darbuudha. Addunyaa kanarraa kaayyoon Waaqayyo nu uumeef seenaa dubbifnee, seenaa haasofnee, seenaa lallabnee, seenaa namootatti himnee, seenaa namootaa odeessinee akka dabarru yaada Waaqayyoo miti. Maaliree? Waaqayyo akka nuti seenaa hojjennee dabarru ni barbaada. Wanti baay'een isaa yoo laaltan itti ta'e macaafa qulqulluu keessattis gootota wangeelas yoo laaltan, gootota saba keenyas yoo laaltan baay'ee isaanii har'a lubbuudhaan lafarra hin jiran. Seenaan isaanii garuu lafarra jira. Seenaan isaanii garuu lallabamaa jira. Wanti isaan hojjetan garuu harma har'aatti iyyuu isaan ibsa. Isaan ibsa, isaan yaadachiisa. Onesimoos Naasiib yoo laaltan inni goota wangeelati yeroo jalqabaaf nama macaafa kana gara afaan Oromootti hiike. Saba Oromoo kana biratti seenaa guddaa nama dalageef hojjetedha. Hamma har'aatti nama gatii guddaa wangeelaaf baasedha. Hamma har'aatti garuu seenaan isaa mul'ataa ta'e seenaa guddaa ta'e dhalootatti himamaa jira. Dhaloonni waan harkaa fuudhee waa'ee isaa haasa'a. Beektonni addunyaa kana warra addunyaa kana irra jiraataniif waa gumaachuu fi waa dhiisuu isaanii irratti hundooftee namoota iddoo saditti qooddi. Namoota iddoo saditti qooddi. Tokko warra waan hojjetan hin beekne. Warri waan hojjetan hin beekne kuni baay'ee rakkoodha. Isaan kun waldaa keessas biyya lafaa keessas namoonni kun baay'inni isaanii lakkoofsi isaanii baay'eedha. Danuudha lakkoofsaan baay'eedha. Waan naannoo isaanitti hojjetamaa jiru matumaa hin beekan jarri kun. Waanuma tokko ollaa isaaniitti akka biyyaatti akka naannootti akka dhuunfaatti homaa warra waan hojjetamaa jiru homaa warra hin beekne warra callisanii jiraatanidha jarri kun. Warra callisanii jiraatan inni gara biraa waan dhiyeef rafu waan bari'eef ka'u jarri kun. Irrafuu hin ka'u. Jireenyiif hojiin isaanuma isuma kana hin yaadu. Inni irrafu hin bari'a hin ka'u kaayyoo jireenyaan qaban. Mul'ata jireenyaan qaban callisanii jiraatu. Callisanii jiraatu. Sabaafis, ofiifis, biyyaafis, dhalootaafis warri waan beekne kun waa gumaachuu hin danda'an. Biyyaafis, ofiifis, dhalootaafis homaa gumaachuu danda'an. Yeroo hundumaa hirkattummaadhaan bara isaanii yeroo isaanii fixuu barbaadu. Mul'ata dhalootaaf ta'u of keessaa qaban jarri kun. Callisaniituma jiraatu. Gaaffii dhaloonnis namni dhuunfaan gaafateefis jarri warri waan beekne kuni deebii isaanii wanta tokko. Maal hojjette biyyaaf yoo jedhamanii gaafatan homaa jedhu. Homaa seenaan qabu jedhu. Homaa waan hin hojjedheen qabu jedhu waan hojjetan waan hin qabneef. Kanaafuu dhalootaaf waa irraa. Dhalootarraa yeroo hundumaa dhalootaaf warri akkasii warri waan beekne kun. Dhalootaaf baan. Waldaa kiristaanatiif baan. Biyyaaf baan. Rakkoodha warra akkasii. Kaansariidha jarri isaan akkasii. Kaayyoon
qaban callisanii jiraatu. Jireenyi isaaniif nyaachuudha, dhuguudha, uffachuudha, ba'uudha, galuudha, bareeduudha. Jarri kuni jireenya jechuun qabeenya jedhanii amanu. Jireenya jechuun qabeenya jedhanii amanu. Maallaqa argatan yennaan si ajjeesanii argatu. Si ajjeesanii furatu. Si ajjeesanii nyaatu. Warrumaan beekne kun. Jireenya jechuun maallaqaa. Akkasitti yaadu jedhu kun. Namumti jiraateef jiraatu. Mul'atan qaban. Seenaa tokko isinitti hima. Namicha tokkotu bashannanaaf biyya Ameerikaa deeme. Biyya Ameerikaa gaafa deemu iddoo awwaalaa akka isa daawwachiisan gaafate. Iddoo awwaalaa. Iddoo awwaalaa biyya kana keessa miidhagaa bareedana kan jedhamu na daawwachiisa jennaan namni tokko fuudhee iddoo awwaalaa geesse. Iddoo awwaalaa kunoo isaan kana dhaqiitoo daawwadhu jedhee biraa hafe. Dhaabatee gaammanni daawwatee dhufutti. Dhaqee gaafa daawwatu Profeesar Ebeluu kan jedhamu dhalatee hoggaaf ji'a jaatti du'ee siidaa isaarraa. Heedhe itti fufee dubbise. Profeesar Ebeluu kan jedhamu dhalatee hoggaa afuritti du'ee. Asuma naannoftee ammas dubbise. As garagalee ammas Doktor Ebeluun dhalatee hoggaa saditti du'e kan jedhu dubbise. Dubbisee gaafaas deemu gaaffii guddaa isatti ta'e. Namni tokko doktora kan inni ta'u garaa haadha keessatti ta'ee dhalataa biyya kana keessatti. Profeesara kan ta'u garaa haadha keessatti jedhee yaada. Garaa haadha keessatti jedhee yaada. Gaaffii guddaa isatti uume laphee isaa rabba isheennaani. Dasa daawwachiisuu dhaqee sanaan akka jedhe. Maalidhaa? Wanti na arge namni garaa haadha keessatti profeesarii ta'a moo doktorii ta'a moo akkamitti injiinerii ta'a jedhee gaafa gaafatu. Ilaafeen biyyi keenya akka biyya keessanii miti. Maa'ennannaan sin umurii nama lakkaa'u kan jalqabdan gaafa namni dhalateerraa jalqabeetu. Biyya kanatti garuu akkas miti dhiyeennaan nuni biyya kanatti lakkoofsa kan nuti jalqabnu amma namni sun biyyaaf yookaan dhalootaaf hojjete qofaa galmaa'e. Giraa itti galee amma otoon du'een anaaf maal jettanii siidaan irratti barreessi tureennaan ittuma garagalchee maal hojjette biyyaaf dhalootaaf maal hojjette jedhee gaafii gaafate. Gaafateennaan homaa jedheen. Jennaan homaa ennaan erganni jedheen booddee homaan hojjenne taanaan siif siidaan hin barbaachisu. Yoo akka carraa ta'ee kan ijaaramu ta'e immoo dhalatee homaa otoon hojjetin du'e jedhamee sii barreeffamaa. Namoonni baay'een addunyaa kanarratti kaayyoo dhufaniif dagatanii calma jedhanii jiraatu biyya lafaa kanarratti. Harka kee ol kaasi. Har'a waan cimaan dubbadha nama dubbii Waaqayyoo hubatuuf. Nuti dhaloota seenaa dubbisu malee baay'een keenya dhaloonni seenaa hojjetu hin jiru si'an. Harka kee ol kaasa. Waldaa keessatti seenaa kaawwachuun hin barbaachisa. Biyya lafaa keessa seenaa kaawwachuun hin barbaachisu. Ol kaasa wayin jedhee si eebbisa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama seenaa kaa'ee darbu si haa godhu Waaqayyo. Nyaanneetuma dhugneetuma quufneetuma akka nuti jiran yaada Waaqayyo. Nama akka keessa hin jiru qaba. Otoo duuteedhaani. Maal du'uun ooluma? Haa sodaattaa. Du'uun keessan hin oolu. Otoo duuteedhaani. Mana Waaqayyoo keessaa alaa seenaa wayii qabdaa waan dhaloonni ittiin siyaasa wayii.
tokkotu jira gara biyya keenya. Yesuus saba keenya gidduu. Namni gaafa du'e namichuma homaa hin hojjanne. Namichuma isa dog. Namichuma isa nama jaadargaa hin jaallanne. Namichuma isa takka nama akka bineensatti baqatu. Gaafa inni du'u seenaa sobanii barreessituu barbaadanii birrii kennaniifi. Inna seena dubbiftuun rak birrii fudhatte waan ta'eefi seenaa kee gandeessiteetu namicha maal hojjanne maadoo koo namayyuu nama biddeen nyaatu iyyuu yaan argaan barbaadu namicha. Masoobii isaarraa nama tokko iyyuu nyaachisee hin beeku. Garuu gaafa du'e obbo Ebeluun jedhaaf inni seena dubbiftuun alatanii hoggaan manaatti du'anii yeroo jiranitti nama gara laaffessa arjaa Ullaaf biyyaaf dhalootaaf iddoo jiran hundumatti nama boonsa nama dhalootaa waan ajaa'ibaa hojjechaa ture. Jedhu seenaa sobaa. Matuma tokko seenaa sobaa kan isa nama du'eef seenaa dubbisanirra isa seenaa dubbisantu yakka. Beekamaan waagaa gaafa isin tuutan maqaa isin tolchiti biyyi lafaa kun. Jangna koo indau warra imanii fi warri bardara ta'an tokko immoo leenca koo zarraaf jedhu zarraaf leenca koo jangna koo dhiira koo abbaa biyyaa hin godhaan teere namichi sareeyyuu ajjeesee hin beeku waan sitti leenca koo edorga du'e warra akkasii warra seenaa waan hojjetamaa jiru hin beekne. Inni lammaffaan beektonni akka jedhanitti warra waan ta'aa jiru beekan sadarkaa addunyaan irra jirtu kan beekan sadarkaa dhaloonni irra jiru kan beekan sadarkaa teknoolojii irra jirtu kan beekan waa hundumaa in general akka biyyaatti kan beekan waan ta'u hundumaa ni beeku. Rakkoo jarreen kanaa immoo isinitti hima. Jarri kun garuu isaan kunis baay'eedha. Warra jalqabaa irraa hooyyii qabu isaan kun warra jalqabaa irraa homaan jedhan. Warra jalqabaa irra xiqqoo ishee homaan jedhan jarri isaan kun wayyoo qabu. Maaltu akka addunyaa irratti ta'aa jiru maaltu akka hojjetamaa jiru hin laalu hin dubbisu homaa amma tokko hooyyii qabu jarri isaan kun. Eenyu seenaa akka hojjechaa jiru maaltu akka hojjetamaa jiru waan beekaniif warra hojjetaniif yeroo hundumaa jarri isaan kun haamilee kennuuf harkuma walitti reebaa oolu. Waan hojjetani gaafa namni hojjetee waa jalqaba dhaqee baga waaqayyo si gargaaree congratulation kan jedhu hin baratani warra barate kan eebbisaa oolu isaan. Hin hojjetani warra hojjetee milkaa'e kan eebbisaa oolu isaan. Karaa gara biraa immoo yeroo hundumaa jarri isaan kun haamilee kennuudhaan beekamu. Haamilee kennuudhaan beekamu. Argitaniittu yeroo kilabii kubbaa miilaa keessumaa Maanchisterii fi Arsenaal yeroo taphatan jaraaf hojiidha. Yoo xiqqaate tapha tokkotti birrii doolaara hedduu kaffalamaaf. Jaraaf birriidha jaraaf. Hankeenya fidimete soorranaa kan fidime. Hankeenya sem jedha ganama akkasuma galgalaatti. Yoo buna taa'e. Jaraaf hojiidha asii cal jedhee taa'ee waca. Taa'ee yeroo guba. Jedha. Ameen tilmaama kenna. Wayyoo jedha taa'ee. Jaraaf hojiidha. Haamilee kan weedhoolu taananii. Galchan. Televizyinii cabsuu kan jedhu. Haamilee namaa kennu jarri isaan kun namumaaf harka rukutaa oolu. Namumaaf cabacabaa oolu. Ebaluu waaqayyo isa gargaareera jechaa oolu. Ofii immoo caalmadanii taa'atu. Yeroo isaan ittiin fayyadaman, sammuu isaan ittiin fayyadaman, homaatti fayyadaman. Caal jedhanii jira. Tapha kubbaa karaa foddaa televizyinii ilaalanii jaraaf dhiphatu.
jedhu. Otoo inni Manchester deeggaru Manchester otoo mo'ateen. Inni Arsenal deeggaru otoo Arsenal mo'ateen. Jarri isaan kun harka cabcaabidha. Yeroo hundumaa harka cabacabanii galu akka miinzota mushurroota. Nama akka keessan jiru qaba. Cabcaabiin ta'in jedhaan. Hojjadhodhaan. Harrayyuu namoonni suusii akkasii qaban waldaa Waaqayyoo keessa baay'ee jiru. Nama hojjetuuf harka cabacabu ofii homaan hojjetan. Nama hojjetuuf harka iyyu ofii homaan hojjetan. Nama hojjetuuf harka ofii homaa waan tokko hin godhan. Ofii waan tokko hin godhan. Ofii waan tokko hin godhan. Taphni alaa taphatamaa asii walitti qabamanii ta'aniitu harka waliin reebu. Taphnes jaraa doolaara kaffalamaa fi achi inni televizyiinii ilaalee jedha. Yeroo kan gubu kaniyyu kan waccu garuu warra kan keenyatiyyu. Ijaarri hin beekaniyyu eenyu akkas ta'e namni isaan hordofaa jiru. Tokkitti nama hin beekan isaan hojiirra jiru isaaniif hojiidha. Kubbaadhuma gangalchuun isaaniif ilaa hojii. Ofii harka maratanii ta'anii warra hojjetuuf harka rukutu. Warra hojjetuuf cabacabu. Warra hojjetuuf nama akka jiru qaba. Hojjechuun si barbaachisaadhaan. Inni sadaffaan inni sirriitti irratti dubbachuu barbaadu. Namoota seenaa hojjetan mata duree koo wajjin kan wal qabatu. Isaan kun muraasa lakkoofsan. Baay'ee miti jedha isaan kun. Garuu biyyaaf alootaaf jarri isaan kun baay'ee murteessoodha. Jarreen isaan kun warri seenaa hojjetan kun hin jiran taanaan biyyi kun akka dirree waraanaati. Addunyaan kun namootatti akka mi'ooftu. Addunyaan kun namootatti mi'aayee akkasiin jiraattuuf haala kan mijeessan jara isaan kana. Addunyaan kun namoota bakka mijooftu kan godhan jara isaan kana. Warra beektota kana. Waa barreessanii kan kaan, waa hojjetanii kan kalaqan, waa kan uuman addunyaa kana irratti isaan biyya isaaniif aarsaa ta'anii warra dhaloota siidaa dungoo bilisummaa warra qabsiisan. Isaan kun biyyaaf baay'ee murteessoodha jara isaan kun. Addunyaan kun akkasiin hiika qabaattu warra godhan. Hiika akka qabaattu warra godhan jara isaan kun. Hiika akka qabaattu warra godhanidha. Foon isaaniin illee du'anii hamma har'aatti seenaa isaanii jira. Hojii isaanii jira. Mul'ataan. Harka kee ol kaasi. Gooftaa Yesuus. Namni maa ibsaa kana hojjeteerra inni lafarra jiru. Garuu hojiin isaa lafarra jira. Namni wangeela kana nu biraan ga'e har'a lafarra jiru. Warri aarsaatti ta'an, warri itti gubatan, warri itti badan, warri itti du'an, warri itti salphatan har'a lafarra hin jiran. Wangeelli garuu nu bira ga'eera fayyineerra nuti itti. Harka keetti kaasi. Waa tokko sirratti haasaa Waaqayyo irra bakka duukaa jira harka keessatti ol kaasi amin jedhi. Maqaa gooftaa Yesuusin seenaa malee ni si hojjeesu barbaadu. Humna dhiiga Yesuusin irraa kaasee sirraa dha'eera. Abiddi zayitii danfaa keessatti buufamanii itti fannifamanii itti qalamanii magaasiidhaan itti baqaqanii gootonni wangeelaa irra wangeela nu biraan ga'an. Isaan kun biyyaafis goota. Warri seenaa hojjetan dhalootaafis goota. Gootota wangeelatis waldaa Waaqayyoo keessatti seenaa qabu. Seenaa qabu. Warra seenaa balleessan miti jedha isaan kun. Warra seenaa hojjetanidha bare warra seenaa balleessan miti. Seenaa karaarraa baqayyuu warra karaatti deebisan jedha isaan kun. Of dhiisanii jireenya isaanii gatanii maatii isaanii gatanii biyyaaf haarsaa warra ta'anidha jedha isaan kun.
biyya jiraachisuuf dhaloota jiraachisuuf warra aarsaaf godhan jedhe isaan kun. Namichi tokko macaafa qulqulluu keessa jira. Waggaa 969 jiraate. Matusaalaa jedhama. Hin dhalate, hin dhalche, hin du'e. Seenaa kanaan alaa uumaan qabu. Hin dhalate, hin dhalche, hin du'e. Jechuun biddeena nyaachuun milkaa'ina ittanii warra asuftan. Wayyaa uffachuu milkaa'ina ittanii warra yaaddan. Milkaa'inni abbe waan dhalootaaf ta'u lafa kaanii darbuudha. Waan xinnaa hojjettanii namoota waan guddaa hojjettanii isinitti fakkaatu. Meerka keessa ol kaasaa maqaa Yesuus ganaa hojjetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ganaa hojjedhe meerka kee ol kaase maqaa gooftaa Yesuusin. Waan dhalootaaf ol kaawwamu waan dhalootaaf darbu seenaa akkasii Waaqayyo bara keenya kana keessa karaa kee hojjetu. Umurii 969 wanta hojjetamu wanta beekaa jira ture. Yaajo dhagee badaa galmattanii yeroo gubdanii yeroo keessan gubaa kan jirtan yeroo nama karoorsaa dubbisaa barree basooy yoo waan hojjettanu dhabdan dubbisuun hojii guddaadha. Dubbisuun hojii guddaadha. Macaafa dubbisuun seenaa adda addaa dubbisuun hojii guddaadha. Minossa koobaatti aboora of qopheessuun sammuu ofii qopheessuun waan guddaadha. Ulfina bartaa'uuf waan guddaa hojjechuuf karoorsan uffaan gochuun waan hojii guddaadha. Eenaa maagaadiyaa. Haleluuyaa. Waa dhagayeera. Ani beeku namni as keessaa ka'ee akka biyyaatti ergaan dhagee. Manuma kana keessaa ergaa kana dubbadhees hin beeku natti dhufee hin beeku. Garuu mana kana keessa akka biyyaatti namoota bebbeekamaniin dibee kaasanaa jiru. Namoonni qophaa'oo taatan harka keessa ol kaasaa. Qophaa'oodhaanii waa hojjechuuf dhalootaaf Waaqayyo waa harka koo kaa'u malee warra itti harka keessa ol kaasaa. Dhalootaaf diinagdeen harka koo dhufu malee eebba harka koo dhufu malee harka qophaa'aadha warra itti harka keessa ol kaasaa. Waaqayyo akka biyyaatti namoota qabeenyaan diinagdeedhaan hafuuraan beekumsaan namoota Waaqayyo maqaa isaanii seenaa isaanii ol kaasu. Namoota itti waa hojjechuu barbaadu lafa kanaan dibee kaafadhanaa jedhe. ትልቅ ነገር አስቡት እንጂ ዋን ጉዳይ ያዳ ጀሬን ኢሳን ኩን ኦፊ ዲሰኒ ብያፍ ሆጀቱ ኦፊ ሚidhanii dhaloota dhufuuf seenaa kaanii darban warri beekan kun aduma duguuggatanii waan argatanii nyaatan. Mee macaafa qulqulluuttan isin deebisa. Martookaay namni jedhamu balbala gubbaa ta'a waartiyyaa. Wayisitti boleessa koo poozishinii nama daangessu seenaa hojjechuuf waa ol kaa'u maallaqa guddaa qabaachuu sin gaafatu abbaa qabeenyaa guddaa ta'uun sin barbaachisu. Alavona sakebete gaaw balbala gubbaa ta'a. Balbala gubbaa otoo taa'u gaardonni mootii yookaan eegdonni mootii Ashiriyoos mooticha ajjeesuudhaaf walii galan. Waartiyyaadha eegdonni mootichaa moo hin ajjeefne jedhanii irratti walii galan. Achumaan dhaggeedha Asteer jedhe ennaan mootii eegdonni isaa ajjeesuuf qophaa'anii jiru. Daddafii du'a kana jala wal jennaan dhaxxee isa kana icciitii Mardookaayimeen mootitti himtee mootii du'a oolchite. Namoonni sun lamaan fannifamanii ajjeefaman namoonni mootii ajjeesuuf turan. Seenaan kun garuu galmee seenaa guyyaa irratti caafamee taa'eedha. Hin taa'eedha barreeffame. Seenaa kana hojjeteetu balbala dura ta'a. Mootii du'a oolcheetu balbala dura ta'a. Maallaqa galchee an hojii kooraan ari'atamii malee hin jenne. No nama biyyaatti namni kun du'uun qabu jedhee saaxile. Namni waa hojjetu yoo du'e waldaan hin miidhamti.
biyyi hin miidhama. Dhaloonni hin miidhama. Dhugaartu dhaloonni hin miidhama. Biyyatu kufa. Namni waa beeku yoo du'e. Ennaan dhaqee hime abbe. Yoo oolchite seenaan kun garuu galmeeffamee taa'e. Namni guyyaa tokkoof seenaa nama kanaa dubbise hin jiru. Namichis hojii isaatti itti fufee gaaf eenyu gaaf tokko Haamaan labse Yihuudoota irratti. Wasitti moo seenaa dubbisuuf osoo hin ta'in seenaa dubbachuuf osoo hin ta'in seenaa hojjechuuf qopheessi. Waaqayyo si gargaara. Kan baay'ee sin ajaa'ibu labsee muka fannoo qopheessee Haamaan Yihuudoota irratti kan rarraasu hundumaa ol kaasee dhaabe. Kana gidduutti gaafa inni du'a labsu guyyaa gaafa inni labsu gara Asteeritti erge xalaa barreesse. Guyyaa kanaaf si kaase guyyaa kanaaf yoo ati guyyaa kanaaf Waaqayyo guyyaa akkasiitiif si kaa'e ta'a yoo ati didde garuu sira Yihuudootan kan oolchu iddoo biraatti kaa'e. Sodaatte. Jennaan Waaqayyo iddoo biraatti kaasa malee nun fitu jedhe. Nun fitu jedhe. Nala vala radia sokovadia. Hallelujah. Achinnaa kadhadhaa itti gaafa isaan kadhataniif fuula mootichaa fuulduratti ol seentee araara argattee mana kootti nyaachisa taa'a itti. Nyaachisa jira mana kootti naaf argame jennaan gartokkee mootummaa kootii yoo ta'e siifan kennaa jedhe mootichi. Nyaatanii dhuganii erga guyyaanii booddee inni fannisuufis inni nama seenaa qabu awwaaluuf jedhus isaanuma isuma wajjin dhaqe. Yeroo baay'ee nama seenaa qaburra nama seenaa hin qabne sodaadhaa. Namni seenaa hin qabne sin ajjeesuuf duubatti hin jedhu. Mul'ata keessan ajjeesuuf, maqaa keessan ajjeesuuf, carraa keessan ajjeesuuf, lubbuu keessan ajjeesuuf dhimma hin qabu. Namoonni seenaan hojjenne yeroo hundumaa otoon hojjetin kabajamuu barbaadu. Uumuuf jirraaf jette. Maal ennaan kunoo duuti nurratti labsameera qomoo koo irratti hundaan mootiin aaree gaafa galee galmee seenaan guyyaa irratti barreeffamu gaafa dubbisu. Nama kanaaf maaltu godhame? Isa du'a isa oolche Mardookaay du'a isa oolche seenicha dubbisee arge. Yaajoo balbala dura taa garuu seerraa qaba. Arabaati gaasa koobaatiyaas. Inni mana mootummaa jiru seenaa qabu. Inni balbala gubbaa jiru Mardookaay garuu seenaa qaba. Elaaraada nama sakoobaatiyaa boorabaa shiibaatiyaa. Namoonni Waaqayyo wajjin seenaa qabdan ergaan isinii qaba. Harka keessaa godhi ergaasi. Wanti barbaadayyuu hafee Waaqayyo wajjin warri seenaa qabdan bara namni tokko dhufa lafa jirtu sanaa hin kaate. Wow! Balbala dura taa'ee seenaa ol keewwateera. Balbala dura taa'ee seenaa galmeeffateera. Mana mootummaa taa'ee garuu carraatti waan meeqa hojjechuu danda'u fannoo qopheessa. Carraatti dhaloota du'aa oolchuu qabuun fannoo qopheessa. Carraatti dhaloota oolchuu qabuun fannoo qopheessa. Yihuudoon hundumtuu lafarraa dhuman jedhe. Eejo aangoon silaa waan itti waan gaarii hojjetani. Haamaan garuu waan gaarii fayyadamuu dhiisetu fannoo qopheesse. Adumani namni fidade fannoo fan tokko san lafa irratti akka namni hin godhane. Gaafa inni fannoo qopheessaa jirtu haati manaasaa immoo seenaa beetti. Seenaa dubbifti.
Namoota fannoo soofaa jirtu kun eenyudha? Na takkatti haaraa jirtu kun ennaani utumani boba'utti mudide. Yoo warra fannoo qopheessaa jirtu kun Yihuudoota ta'e matuma isaan seenaa isaanii beekna isaan hin danda'amani. Matuma isaan tolan jedhani. Matuma waan isaanii jabaadha. Matuma quba keetti hin buusin dhiisette. Kana keessatti dhaloota seenaa qaban abiddatu dadhabe. Kana keessatti warri seenaa qaban du'a gidduu darbanii hambee. Maqaa gooftaa Yesuusin fuudhi ol kaas mirga sirriitti ol fuudhi. Ela raadaan namaa giraati alibaa namaa gaati asoo tokko baara namaa shee boodee. Wayi sittima. Namni bara kana keessa ofirra darbe dhaloota fawwaa kaayee darbu barbaada. Hoonitti hafuuratti seenaa keessatti waan irraa afaan qabaachuu barbaada warra ittiin akka keessatti dhiisaa. Waaqayyoon koo akkas naan jedheera. Waaqayyoon koo akkas naan jedheera. Na abdatanii warra gaaratti adeemanii yookaan kanaan booddee dura isaanii deemaa jedhe. Ameen jedhe iyyito. Yaade naan waame abbe wayisittimu as qabarkake tarii of dagatteerta natti fakkaata beektaati tarii of hin barree laatanii yaade tarii wayii hojjechuu qabattee yaadaan jirtu waan sammuun kee damma kanatti fakkaatu biddeenuma jireenyuma mo'achuuf tan caraacaraa irra taanan ijoolleedhuma bulchuu qofaaf tan caraacaraa irra taanan haadha okkoo seetan si goomsiteetti ol kaase. Nana magadi alabara laba shebe de gasia. Namoonni dureessota addunyaa ta'an baay'een isaanii akkuma keenya har'aatu maan qaban ture kaleessa. Hiyyeessota turan. Namoonni akkuma keenya homaan qaban akkuma keenya homaa waa'uma xiqqoodhaan seenaa hojjetanii milkaa'anii harka kee ol kaasi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ilama akkanaan jedhe. Warra maqaa kootti abdatanii dhalootaaf seenaa darbuun kaayee darba warri jedhan. Akka jedhe waaqa dura isaanii deemeen karaa cufee babbanaaf naa jedhe. Waaqaa barbaadda dhalootaaf waldaa kiristaanaa waaqaa barbaadda as bal'ifadha harka kee waaqaa barbaadda dhalootaaf waaqaa barbaadda biyyaaf akka jedhe waaqa warra akkasii dura isaanii deemee cufaa isaanii babbanana jedhe hiyyitu ameen jedhe sagalee guddaadhaan ani seenaa malee hin darbani. Dhaloota seenaa hojjetan waaqayyoo umurii isaanii dheeressa baasoo. Dhaloota karoora seenaa hojjechuu qaban umurii isaanii dheeressa waaqayyo. Gooticha wangeelaa Phexros halkan otoo hin daanqoon iyyii yeroo sadii namni gooftaa gane sun Yesuusin ganeessa yeroo sadaffaa gubbaarratti galgala barii jala ga'ee qalbii isaa jijjiirrate. Yeroo inni qalbii jijjiirratu Yesuus fannoo gubbaa jira baasoo. Eessa jira Yesuus? Fannoo gubbaa jira. Namicha du'aa jiru ganuu isaatiif namicha du'aa jiru ganuu isaatiif du'aa ka'uun jira jedhee qalbii isaa jijjiirrate. Yoo du'aa ka'e nan salphadha nan qaana jedhee otoo Yesuus fannoo irraa gadi bu'ii qalbii isaa jijjiirrate jechuudha. Yoo dhattanii ilaaltan hojii ergamoota irraa kaastan yoo dhattanii ilaaltan har'uma afurii qulqulluun isaanitti bu'e. Har'uma afurii qulqulluun itti bu'e. Har'uma afurii qulqulluun gaafatti bu'u. Ayyaanicha ayyaana guddaa ture. Walgahii gurguddootaa ture. Biyyoota adda addaatti walitti qabamaniiru. Mootonni gurguddoon achi keessa jiru. Ennaan dhimma achoofte jarri kun jedhan afurii qulqulluun itti bu'ee afaan haaraa dubbatanii ennaan. Wallaalota miti jarra kanan beeknu as galiilota miti jedhan. Phexros bira afurii qulqulluun inni fudhate jarri kun Phexros dhimma achooftan isiniin jechaa jiru jarri jedhee afurii gaafatti bu'u. Phexros deebiidhuma jarri dhimma achoofte jedhaniif deebii kennuuf ol jedhe waan biraan lallabuuf ol hin kaane. Qophiis hin qabu Phexros gaafsan. Ijoollee machoofne jechuudhumaaf ol kaa'atu akka tasaa seenaa hojjechiisa afurii qulqulluu. Watumaan beekamin wangeela lallabe. Bireedii tokko keessatti mootonni nafe gurguddoonni namni xinnoonni namni garaa isaanii baqaqee. Jarri kana wallaalota miti dubbii akkasii eessaa turan. Eessaa dhufee baasan akkasii eessaa dhufee beekumsa akkasii afaan akkasii hoon baranne akkamittiin dubbatu. Nama kuma sadi
sekeerii takkittii keessatti harka kennachiise. Lallaba daqiiqaa 30 seenaa hojjete. Harka kee ol kaase. Namicha Yesuusin ganee qalbii isaa jijjiirrateetu daqiiqaa 30 keessatti nama kuma sad harka kennachiise. Harka kee ol kaase. Waanti gaamaa sakoo baadiyyaa. Ani beekudha. Ofii miti biyyaaf dhalootaaf waaqayyoof jiraattu yoo barbaadde harka kee ol kaase. Wotuma hojii dhiistee yoo adoo koo waaqayyoo biddeena si dhoowwatee si ajjeesa miti. Sin ajjeesa waaqayyuma si gargaara. Simbirroota iyyuu laalaadhe. Simbirroota iyyuu laalaadhe. Ol kaas mana saaphaara. Ila waaqayyo akka jedhe namoota akka biyyaaf dhalootaaf akka saawwaa hojjetaniif karaa saaquu fi jalqabuutu as keessa jiru. Nami tokko harka kee ol kaase akka nama maraatetti seenan hojjedha karaan naa banameera. Sagalee guddaadhaan karaan naa banameera. Ana qofa isinitti fakkaate lallabee gaafa achi as deebi'u dinqiin gurguddaan gaafa ittiin ta'uu jalqabu maqaa kanaan hin dubbatinii yookaan hin duutaa jennaan hidda waan barbaaddan fiddu malee maqaa kana dubbachuuf lallabuu irra falumaa booddeetti hin deebi'u. Si ajjeesna jedhanii gaafa du'atti murteessanii isaan fannisuuf jennaan naan jennaan seenaan galmeessuu barbaada akka gooftaa koo fannistanitti na fannisinaa gadi garagalchaan. Akka seenaan waldaa kiristaanaa nutti mutti Phexros gadi garagalfamee fannifamee du'e. Goota wangeelaa kanaaf jedhan. Adoko biddeenaaf cubbuutti biyya lafaatti seexanatti ijjummaatti warra wangeelaa gatte miti goonni wangeelaa warra wangeelaaf lubbuu ishee aarsaa goote warra wangeelaaf jireenya ishee kennite harka kee ol kaasi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sin eebbisa harka kee ol kaasi. Warri jireenyi keessa wangeelaaf kennitan wangeelli seenaa isiniif hojjeta. Mena katika sako valvarati abo sakibadiya. Har'a jalqabdee maqaa Yesuusin dhaloota seenaa dalagu siyaa godhu waaqayyoo. Ameen. Amma ergaa tokko natti dhufa. Akka dhuunfatti akka maatitti namni ergaa kana amante yeroo lama olu taadi. Ameen. Ameen jedhi qophaa'itu. Akka dhuunfatti akka maatitti akka naannoo kanaatti akka biyyaatti akka addunyaatti in the world akka addunyaatti nama seenaa hojjetu siyaa godhu waaqayyo. Ani beeku waaqayyo akka naan jedhe nama hamma ija namaa keessa hin jirre ija firaa keessa nama hin jirre ija maatii keessa ija biyyaa keessa ija naannoo keessa ija ri'aa keessa ija waldaa keessa illee nama hin jirre tokko waaqayyo nama dhaloota biyya raasuu godha seenaan itti hojjete. Ati kan biyyooti moo kan biyyaati? Ijoolleen biyyaafan hojjedha dhaloota hojjedha warrettan. Sagalee guddaan ati amani mee waaqni waaqotaa si gargaara yeroo sadii ameen ameen jedhe. Isa dadhabdeeyyuu waaqni waaqotaa itti si guuta ameen 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 jedhe. Mootiin waameetas naanna'ee achi naanna'eetu nama mootiin jaallatuuf jedhame. Isuma waame hamaruma waame maal taata wannaan. Namni mootiin jaallatu namni mootiin ana caalatti maxxanu namni na caalaa seenaa qabu mana kana keessatti jiraare hin jiru. Kanaafuu dardaruu qabadhe. Annan gonfoon mootii wayyaa mootii itti hafuufamu. Fardi mootii haafe'amuuf jedhe. Siiqqan mootii haa kennamuuf jedhe. Namni beekamaaf namni guddaan tokko immoo mana kana keessa magaalaa Suusan keessaa siifachuufe namni mootiin jaallatuuf kana godhamu. Mootiin nama jaallatu otoo hin ta'in kan inni barbaade nama seenaa hojjetu barbaade. Nama jaallatu otoo hin ta'in nama seenaa hojjete badhaasu barbaade. Nama seenaa hojjete waa gochuu barbaade. Nama seenaa hojjete. Kan jette kana hundumaa ennaan dhaqii Mardookaa isa balbala gubbaarratti jiru sanaaf isa fannoo qopheessiteef sanaaf godhi. Isa balbala gubbaa taa'ee du'a na oolche sanaaf isa balbala gubbaa taa'ee seenaa qabu sanaaf. Tokko seenaa hojjechuuf ilaabbee har'umaan hin dandeessu. Qulqullummaatti jiraachuudhaan
waaqayyoof of eeggachuudhaan waaqayyoon sodaachuudhaan wangeelaaf jiraachuu har'umaan hin dandeessa kanumarraa jalqabe. Hafuurri waan natti harka kee ol kaasbe tokko keessaa namoota 57 arga. 57 kana keessaa muraasa isaanii kaartaadhuma biyya Itoophiyaa kaasetti kenna. Achi keessaa garuu namoota 6 barbaade kaartaa addunyaa kana fuudhee itti uffisa nama tokko. Maanni waaqayyoo nana lakkannaan jedhe jarri isaan namoonni 6 kun naan jedhe. Fiigamanii qaqqabaman naan jedhe. Baratanii qaqqabaman naan jedhe. Badhaadhanii qaqqabaman naan jedhe. Milkaanii qaqqabaman naan jedhe. Dubbatanii qaqqabaman naan jedhe. Gaafa san ta'u magaalaa sun keessa dhaabee gaafa deebi'u iddoon poozishinii guddaa kennameef Mardokaayiif. Abbee nama seenaa qabuuf iddootu kennama. Nama seenaa qabuuf biyyatu kennama. Nama seenaa qabuuf aangoo kennama. Nama seenaa hojjetuuf abbee biyya nama seenaa hojjetetti kennu malee nama wallaalatti hin kennan. Dhaloota nama seenaa hojjetutti kennu malee lafatti hin kennan. Nama zim jedhee jiraatutti hin kennan. Yaaqoob lafa onaa keessatti dhagaa boraafatee ciise. Dhagaa boraafatee gaafa ciisu ergamaa waaqayyoo dhufee iddoo kana dhaala godheen sii kennaa. Inni immoo ganama kaan iddoon kun iddoo seenaa haa ta'u. Dhagaa seenaa guddaa qajeelchee dhaabe. Iddoon kun bara naa darbe bara nama ta'e dhufee iddoo kanatti mana waaqayyoo ijaare. Elaan seenaa dha. Dhagaa maskaa bara waaqayyoo nama godhe. Iddootti waaqayyoon arge iddootti waaqayyoon itti dubbate waan ta'eef jedhe. Ennaan deebiin mana waaqayyoo iddoon kun mana waaqayyooti Beetel jedhe. Maqaa moggaasee bira darbe. Iddoo sanatti mana waaqayyoo ijaare. Idduma jedhe sanatti idduma dhagaa seenaa dhaabe sanatti. Idduma seenaa jalqabe sanatti seenaa hojjete. Harka kee ol kaasi. Hin beeku amma sergaan dhagaye. Homtuun jiru. Garuu garaan keessa waan guddaa yaada. Waan qabdanii garaan keessan garuu waan guddaa yaada waaqayyootti abdatee waan gurguddaatti harka keessan bal'isaa jirtu yaada keessan bal'isaa jirtu. Waaqni akkas naan jedhe. Waaqni waaqota akkas naan jedhe. Harka kee ol kaasi. Waaqni waaqota akkas jedhe. Seenaa waan isin qofaa nyaattan miti keessa jiraattan miti seenaa dhalootatti darbuun isinii dhaaba mana keessan keessatti. Seenaa afoo dhime ifa hojjetani. Maatiyoos 26 lakkoofsa kana dubbadheetaniin gara xumuraarratti guduuf. Ani dhugumaan isin jedha. Guutummaa biyya lafaa irratti iddoodhuma wangeelli itti lallabametti wanti ishiin goote immoo seenaa ishiitiif dubbatamaa isaaniin jedheedha. Dubartiin kun Yesuus otoodhuma maaddiitti dhiyaatanii otoo jiranuu bartoota afaan wanti tokko ta'e. Gaamaa Yesuus irratti mari'ataa jiru. Yesuus garuu bartoota afaan maaddiirra otoo jiranuu ishiin dibata gatiinsaa baay'ee gadi jabeessa qodaa shurrubbeetti nattee dhuftee miila Yesuusitti gannatteetu rifeensa mataa ishiitiin immoo Yesuus irraa xaragde. Yihuudaan kun hiyyeessota afotoo hidhamee gaarii ture amma lafatti badu. Nama seenaa duguuggatee nyaatu nama seenaa ajjeesu. Hiyyeessota yeroo hundumaa bukkeetti argitu anaan garuu yeroo hundumaa bukkeetti nan argitanii. Ishiin seenaa gooteetti waan ishiin goote kun garuu biyya lafaa hunduma irratti bara jiraattu hundumatti dubbatamaa fa'i. Nama bukkee kee jiru qabe. Waan facaaftu waan hojjettu. Ilaalito facaasi hojjedhu wanta ati hojjettu dubbatamaa afani. Gaarii soo ta'e gaarii hamaa soo ta'e hamaa seenaaf of eeggadhaa.